hidda dhaloota Yesuus jedha. Yesuus hojii isaa yommuu jalqabee dhalatee akka waggaa 30ti. Hiddi dhaloota isaa yeroo lakkaa'amus ilma Yoosef jedhaniin. Eenyu jedheen nama jedheen moo ofiin jedhenni? Wangeelaa jedheen. Namumaan namaan jedhan. Wangeela dhaggeeffadhuuti yeroo hundumaa kanuma kirkirii baay'isaa dhaggeeffadhu. Dide okay waan namaati adii. Okay waan namni jedheen. Okay hold on. No. Ifa. Dubbina akka Arsenaal deeggaranii fi Manchesteriiti miti. Okay? No, sagalee Waaqayyooti. Wanni irraa dubbisu jirtu kun kitaaba madammari moo macaafa wangeela sagalee Waaqayyoo dubbisu jirta? Macaafa qulqulluu sagalee Waaqayyooti. Wanni barreeffamte sana waan dhugaati moo waan dharaati? Wangeelatti nama maal waan dhugaatti nama malee. Boqonnaan amma dubbifte kun kijiba moo dhara moo waan dhugaati? Sagalee Waaqayyoo hin fudhattamoo fudhattu? Arra diduun wangeela. Maaliif hin fudhadhu? Amen. Fudhatte gobas. Kanaafuu Yoosef ilma abbaa eenyuti? Dhaggeeffadhu si dubbisaan jira. Yeroo man si dubbisu dhaggeeffadhu hiikoo isaa sirriitti hiikkadhu. Hiikoo afaan Amaariffaa dubbisu. Ingiliffattiin hiikkadha moo Oromiffattiin hiikkadha? Oromiffumaan dubbifadhu maal Oromoodha wanti afaan Oromoo dhaggeessaa. Afaan maaliitiin dubbadha? Afaan maaliin dubbisu jirta? Afaanuma Oromoo. Afaan Oromoo hiikkadhu naan jettaa? Hiikkadhu miti dhaggeeffadhu gaa wanta siin dubbisaan dhaggeeffadhu al tokko. Fiti anaa taate boqonnaan sun anaa taate bo. Yesuus hojii isaa yommuu jalqabee dhalatee waggaa 30tti hiddi dhaloota isaa yeroo lakkaa'amus ilma Yoosef jedhaniin. Ilma Yoosef jedhaniin. Ilma Eli jedhaniin. Eeyyee jedhaniin. Eenyu jedheen? Wangeelaatu jedheen. Wangeelli hin jenne namatu jedhee yeroo sana. Eenyu namni sana. Okay, hold on. Arra diduun. Okay, boqonnaa kana irraa murru. Ayyee. Murru. Maaf irraa murta? Dhugaa boqonnaa kijiba. Ilma Yoosef sagalee Waaqayyooti. Kijiba ka boqonnaa kijibaatiimi. Dhaggeeffadhu amma siin dubbisaa amma dabaleen. Ana kan si gaafatu ni dubbistee fitte ilma Yoosef jedhaniin dhugaadha moo soba? Dhaggeeffadhu isa sitti maaraanis. Samaan dhaggeeffadhu reediyoo ifaanaa itoophiyaa. Waan jedhe okay si gaafatu jira boqonnaa kana namaa jedheeni. Yesuus dhaggeeffadhu. Rabbi Arsenaal Manchester seebbo profaayil Arsenaal kaayyate. Eeyyee nama jedheen. Nama jedheen kijiba jedhanii moo dhugo jedhaniin? Siifan jijjiirraa. Sikiiti gara boqonnaa lakkoofsa 35 irraa ka'ee immoo dubbifadha kiiti gadi bu'i. 38 irraa dubbifadhu. Abboo waan siin jedhe boqonnaan keewwanni kuni sagalee waan dhugaati moo waan sobaati? Soba jadi biraan kutaa boqonnaa waan dhugaatiin siin jedhe bara. Kanaafuu Yoosef abbaa Yesuus waan dhugaatii. Yoosef abbaa Yesuus moo abbaa Yesuus miti? Miti akkas miti. Koronaan deebuu deema biyya lafaa irratti. Waan jedhe Yoosef abbaa eenyuti? Bishaan itti liqimsi. Yoosef abbaa eenyuti? Dhume. Yoosef abbaa ijoollee qaba kan. Baasa abbaa ijoollee isaan beekoon. Yes, okay. Hiddi dhaloota abbaa Yesuus hin miti. Hiddi dhaloota Yesuus kun hidda sobaati moo hidda dhugaati? Ifa. Hidda dhugaati ko ilmi Yesuus moo? Hidda dhugaati moo? Hidda dhugaati. Hiddi dhaloota Yesuus hiddi dhaloota kun hidda. Anaa deebisi kaa hin gabaasina hidda sobaati moo hidda dhugaati? Hidda dhugaati hidda namarra dhalatee maalinni? Okay, abbaa kamiin qaba? Hidda san yoo lakkaa'utu Yoosef abbaa isaati moo abbaa isaati miti? Miti abbaa isaa miti namatti ittiin waame maleessa. Namatti jedhe garuu akkas. Okay, kanaafuu wanni kuni boqonnaa kun namaa jedhe kanaaf dhugaa miti mi sobaa mi? Maal jechuu jedhan? No, akkasis miti. Abdii afaan akkanatti galee jira. Ilaa kanaaf hiikannoo masii hin galle dhugaa. Maal hiikannoo masii hin galle jiraasa?
Okay. Dhugaas hin galle dhaggeeffadhu. Kana sirraa hin dhiisa qoy kana sirraa hin dhiisa. Okay. Yesuus akkoo fi akaakoo ni qaba moo hin qabu? Afaanii? Akkoo fi akaakoo grandma grandpa jedhanii grandfather grandmother. Maal waaqayyo akkuma nama tokko namuma salphaa tokkotti fudhatanii misin. Aboo si gaafadhe. Akka Maammadii miti bira. Akka Maammadii miti. Akka Maammadii miti nin beekasanii Maamad addunyaaf ergame akka Maammadii ajjeefa hin fannifamne Yesuus ni fannisanii akka Maammadii miti. Waan siin jedhe Yesuus akkoo fi akaakoo ni qabu moo hin qabu? Bar wal bira teessee haasoo itti tokko Arsenaal deeggara tokko Roonaaldinoo deeggara masi waan jedhe Yesuus Kiristoos akkoo fi akaakoo ni qabu moo hin qabu? Hin qabu abiyyee. Okay, Maariyaam haadhaa fi abbaa ni qabdi moo hin qabdu? Maariyaamtu qaba ka. Okay, Maariyaam jiraata gara Yoosef. Na jala deemka akka kubbaa jala deemte kana laaltu. Oh, wow, goal jechuun na jala deemme. Goolii galchuu deemna. Waan jedhe Maariyaam haadhaa fi abbaa ni qabdi. Yesuus Maariyaamiif maal ta'a? Maariyaamiin foonummaa uffatee Aboo fadu huccuu haa uffatu, fadu sibiila haa uffatu, fadu yuunifoormii haa uffatu. Yesuus Maariyaamaaf maal ta'a? Yesuus Maariyaamii fi akka hafuuraatti abbaa hin taaf abbaas ta'eeranni abbaa keenya irra iyyuu nuyi fiyyuu abbaa keenya. Yesuus Maariyaam gurbaa na dhaggeeffadhu. Ifumaaf of rakkitan wangeela keessanii. Yesuus ilma Maariyaam immoo ilma Maariyaamii miti. Irraa sababii dhalatee fi ilma Maariyaam jedhamee waamama. Garuu abbaa dhalatee hin qabu. Okay, nama yaamee immoo haadhaatu ilmoo koo jedhee waame. Akka ilma namaatti walquunnamtii alaaf dhiirri godhuun irraa hin dhalanne garuu hafuuraan kee irra buufate. Quunnamtii saalaa si haa dhoowwu hin jedhu. Aboo quunnamtii saalaa irra hin jirru. Dhaggeeffadhu. Afaan Oromoo beeytamu hin beeytoti. Afaan Arsenaal yoo beeyte sittiin haasawa. Waan siin jee Yesuus Kiristoos Maariyaamiif maal ta'a? Ilmi irraa dhalate kun Maariyaamiif maal ta'a? Ilmi irraa dhalate fayyisaa biyya lafaa hin ta'a. Ilmati irraa dhalate garuu abbaan irraa dhalate hin qabunni. Maariyaamiif adurree ta'amoo ilma ta'aaf Maariyaamiif? Sitti maal jira? Ilma jedhamee waamameera. Okay, Yesuus ilma Maariyaam immoo ilma Maariyaamii miti. Ilma Waaqayyooti garuu haadhummaadhaan haadha isaatiin isheen Maariyaam. Oh, abbaa fi Maariyaam waliin dhufee quunnamtii saalaa godhee argate. Laakki inni qaama dhiiraa irraa dhalate kan hin qabu miti. Yookiin immoo wal quunnamtii saalaan dhalaan tokko hin uumamne inni. Yesuus haadhaas ni qaba abbaas ni qaba. Jarri lamaan maal godhanii harkatan? Akkamitti tolchan? Laakki ani isa kan hin jennu. Laakki abbaa qaba hin jedhu. Afaan Oromoo sirraa gabaabsu jira. Yesuus Kiristoos macaafni kan kee Yesuus Maariyaamiif ilma ni ta'a. Haatiinis ilma ni taatiif moo hin taatuuf? Ilma hin taate akka ilmaatti ilma jedhamtee waamamte garuu fayyisaa biyya lafaatiin. Aboo dantaa fayyisaa dhukkubsachiisaas hin gaafanne. Yesuus Kiristoos Maariyaamaaf ilma ishee jedhamee ni waamama moo hin waamamu? Ilma jedhamee hin waamama. Ilmi irraa dhalate garuu fayyisaa biyya lafaati. Mee abbaa manaati moo haadha manaa nama sibira jiru sana kanni? Ati hin dandeessu Arsenaaluma deeggariif irraa wangeelaan wal quban qabdu. Itti dabarse nama sibira jiru sanitti. Aboo waan. Maqaa gooftaa tokkichaati. Nama sibira jiru sana kanni. Nama sibira jiru sana kanni mee? Maaliif anuma wajjin finna anis gaaffii si gaafadha. Gaaffii cimtuu tokkoon qaba barraan. Ati Arsenaal deeggaru malee wangeela quban qabdu. Mee itti kanni nama sibira jiru sanatti? Aboo cufadhu afaanis cufi nurra. Arsenaal itti kanni meeqa gurbaa sibira jiru sanitti? Anuma waliin fixate. Aboo isa kanni ka sida ati hin dandeessu ani hin dandeessu wangeelatti namantu ati. Maaliif wangeelatti namane kan maalitti namane? Okay. I'm gonna ask a simple question. Yesuus Kiristoos ilma Maariyaam immoo ilma Maariyaamiiti akka wangeelatitti. Dhugaa jirtu sitti dubbannaan furachuu didde baratti. Maaliin siin jedhee akka ilmaatti ilmummaa gurba filannoon si kan dantaasaa fayyisaa waan inni fayyisan jiru ofuun fayyifne madaa isa waraanne waan si jedhe Yesuus Kiristoos
ilma Maariyaam baa ilma Maariyaam miti filannoon kee kami Ishi aadha. okay goobas ilma Maariyaam Maariyaam Yesuusiif haadha baa haadhaa miti Haadha. goobas Maariyaam haadhaa fi abbaa ni qabdi dhuga moo soba Maaf hin qabdi seen qabdiif nama fooniiti barishiin. goobas Maariyaam haadhaa fi abbaan Maariyaam Yesuusiif maal ta'an Yesuus maal isaaniif ta'a Yaadi ati qabdu Yoosefirtuu walquunnamtii saalaa yookiin immoo akkuma namni foonii tokkotti munni irraa dhalatuunitu irraa dhalate jechaa jirta. Akkasumas miti garuu. maaltu okay Yoosef akkam godhee dhalche Maariyaam irraa No, injiru ragaa macaafa qulqulluun qabdu waan akkasiin. Okay. Inni afur keessa buufateedha. Okay, Yoosef wangeelli kan kee wangeelli Qoy al tokko dhiifama wajjin. Abumuas quraanni keessan gara mareemaa keessaa buufata hin jedhu. Gara mareemaa keessaa afurri buufata afurri kadhatu kun immoo Yiisaa jedhama hin jedhu quraanni keessa. sagalee na deddeebi'u jira na bilbila Abdi al tokko sagaleen koo jiramni. مال أستاذ أستاذ ماذا تن؟ أستاذنا كم تنسى؟ هي يشتغل. ها؟ أستاذ رتنا ولا مين؟ إن تدري سنة رد ولا مالك أيه سندي سنندي. Isma sagaleen koo jira. kedua sendiri di sana nanti tidak bisa mau kan warna asik sila Oke Abdi oh nagawa kayo sa kabayat ako masih sila apa ya Thank you Ustaz Kisan sana wanan ta'e hin gaafadha jedheeti maal gaafachuu barbaadde waa'ee Yesuus Kiristoosii quraanni maal jedha waa'ee nabii isaa wama jedhu hin gaafachuu barbaadeeti. okay quraanni gaaffii kan duraa kan isaan gaafachaa jiran sun adeebi'u ka dura gaaffiin ustaazaa adeebi'u achi booda wayyuure wayya bakka ishee yoo isaan deebanii isaan hin gaafadha isaan illee amma beektaam achirraa waa ibsuu barbaadeetama gaaffii isaan gaafatan san irratti mucichi akka ta'e mucaan gaafatame sun eenyu maqaan isaa Biraazil minaamin ka jedhu Eefaa kan jedhu gaaficha gaafatame seera silaa waan ta'e isaanii quraanni irraa waa'ee nabii isaa quraanni waan jedhu naa ibsanii kanii ergasii booda gaaffii isaanii waa'ee nabii quraana irraa waa'ee nabii isaa quraanni waan jedhu yookaan hadiisni waan jedhu naa ibsanii kanii ergasii booda gaaffii isaanii sana Abumuasii deemanii. Okay, sheba. Deebi'u qoy. Yoo jala jiraatan ol deebisaa jamaa. Deebisi. Matti mul'atanii. Abdi. Oh. Wait, enu Efa brother. Eegime. Ustaaz deebi'aa yoo jiraattan jala kana. Namni tokko yoo eegalee namni sun xumuruutu irra bareedaadha. Hin danda'amu silaa akkas bareeda ture. Waan tokko haasaa eega godhanii karatti hambisuu caalaa nama kamiifuu ifa ta'uudha. Walii amanuudha yoo wal dadhaban karaa nagaatii wal geggeessuudha. Garuu namni afaan tokko dubbatu masti wal amanuu qaba. Waliifis hubachuu qaba waan ta'eef waan ta'e wal hubachiifnanneeti. Kuni wal dhabaa fi maalii wal raggatu maalii waan jedhuuf keessaan qabu. Waan normaal ta'e walitti himna. Akkasii. Koppiliin kee godhaa jamaa. Asumaanuu yaa jamaa namni kun tokko jirtanii viidiyoo wayii hojjedheen ture daqiiqaa 30 dura gallakkisee ture. Ustaaz Farhaan jiru yoo jiraatan naa galchaa Ustaaz Farhaan illee viidiyoo wayii hojjedheen ture yaa jamaa hundi keessan riippoostii godhaa dhiifama. Haarawaa reefan gallakkisa daqiiqaa 30 dura hundi keessan
riippoostii godhaa, diyuutii illee godhaa, sheerii illee godhaa namoota biraan ga'a. Akkasumallee yuutuubii Abdii Muusaa sabiskiraayib godhuun dagatina hundi keessan. Namootaan illee viidiyoon kun bi'aansi yoo xiqqaate 100 waliin ilaalamuu qaba. Hundi keessan riippoostii godhaa. Sagantaa gaaddisa garee shaadaatii fi akkasumallee sagantaa keessummaa torbaanii. Akkasumallee sagantaalee garaagaraa inshaallah yoo rabbiin jedhe gidduudhaan laaffadhee ture irraa hafee ture. Yoo rabbi jedhe kana booda cichoominaan irratti hojjedha yoo rabbi jedhe. Kanaaf hundi keessan yuutuubii kiyya sabiskiraayib godhuun dagatina. Abdii Muusaa ti'uuf jedha. Argachuu dandeessanii viidiyoo sanallee hundi keessan riippoostii diyuutii godhuudhaan wal biraan ga'a sheerii illee godhaa. Akkas. Okay, Ustazee Abu Muhammad Garani Abdii Muusaa nama normaal ta'e amantiidhaan maal jettanii separeeshinii uumoo osoo hin ta'in gargaara ergaa isaa kana daddabarsaa fi akkas. Hayyee itti fufnaa yoo Ustaazni hin jiraanne yoo bakka carraa deebi'an itti fufuu dandeenya. Tolee waa'ee Yesuus Kiristoos yoo na gaafatte Rabbiin Qur'aana keessatti yeroo dubbatu بقولنا شنفرة كيستي ما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام جدا هكذا جتون نبي الله عيسى وكان يسوس كريستوسي نما إرجما ربيتي إرجما أكما إرجموني سدر دربانيتي فكينياف نو مكة موسى أكا أبراهام أكا إياسو أكا بكا ولي قدتي نما جتو نما إرجما ربيتي نياتا توري لغا توري ربي مال جدان إرجما ربيتي جد إن هو إلا عبد أنعمناه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إني قربت ربين إسرتي تولا أولي سبا إسرائيلي فكيني ستاسم لوان برامتي جد كناف أكا قرآنات إني نما أكا اسم اللي إرجما ربيتي كنو أني برانجل أيوة أي نمتي تولا بتام انترو أوكي أسمرت سريدا إنني إرجما ربيتي جدا قرآن Ergamoonni rabbii baay'eedha. Nabiyyoonni biyya lafaa kanarratti rabbiin isaan kaasanii saba biyya lafaa kanarraa ilmaan namootaatiif biyya lafaa kanarratti ergamanii nabii isaan dura baay'eedha. Musee irraa eegalee haga Noohitti garanaas dhufu haga Noohi jettanii miti. Noohi jettanii Muusaa irraa eegalee baay'eedha. Nabiyyoonni kunniin akkuma beekamu haadhaa qabu, abbaa qabu. Akka namni walqunnamtii saalaatiin dhalatanii walqunnamtii saalaatiin dhalatanii nyaatanii dhuganii nabii isaan iddoo kanatti macaafni qulqulluun waan jedhu inni nabiyyi quxisuudha. Fakkeenyaaf nabi Muhammad as miti inni nabi Muhammad as. Alaikum salaam wa rahmatullah. Allah yaafi. Naam. نعم بعد ممكن كم دقائق طيب أبشر نفس الموقع نفس الموقع نعم تمام طبعا وعليكم السلام ورحمة الله هيا اتفق به اوكي إنني نبيوتا هندا أس Nabii quxisuu ta'eeti fakkeenya nabii Muhammad as biyya lafaa kanarratti dhufe jedhamiti Quraan. Eenyutu nabii Muhammad nabii xumuraati sirrii. Nabii Muhammad as biyya lafaa kanarratti ergame. Isaan kuwwani nabiyyiin kuwwani akkuma beekamu haadha qabu, abbaa qabu. Hin nyaatan hin dhuganii. Innis akkasuma jettanii isinillee amantanii Quraanni iddoo kanatti inni haadha qaba. Akka nullee beennutti akka macaafni qulqulluun illee jedhutti haadhas hin qaba, abbaas waan qabu hin qabu. Nabiyyoota kana keessaa nabiyyiin hafuura qulqulluudhaan Maariyaam walqunnamtii saalaatiin deesse jedhamoo gaafiin kiyya ijoon walqunnamtii saalaatiin abbaa manaa ishii wajjiin walitti seentee walqunnamtii saalaa raawwatee deesse moo akkamitti deesse? Akkamitti ilma kana argatte? أيوة نبي محمد تو كنت سورة نبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت سورة إني نبي محمد إندورا إرجمي نبي محمد مو يستي عنني إرجمان أكملتي إرجمي كان جرو فمو دندتي ربيتين إرجمي ماتيوس بقولنا أفرر راكاستي وربستي تاتي واقعيو أتوفى دي أبراهامي فجأة كان الرأي المانين كاساجر
Abrahaamiif waaqayyo otoo fedhee dhagaa kanarraa ilmaan kan kaasaa jira. Rabbiin akkuma fedhetti akka barbaadetti nama uumuu danda'a. Akkuma Addaamiin biyyeerraa uume waan inni immoo cinaacha isaarraa uume Yesuus Kiristoos immoo Maariyaam irraa uume. Rabbiin Quraana keessatti kana walitti fakkeessee boqonnaa sadaffaa naannoo lakkoofsa 56 jedhee yaada. Inna mathala Ciisaa cinda Allaahi kamathali Aadam khalaqahu min turaabin thumma qaala lahu kun fayakuun. Fakkaattiin Yesuus Kiristoos akka fakkaattii Abrahaam akka fakkaattii Addaami. Addaamiin Rabbiin biyyeerraa uumeetu ta'i jedhee nama ta'e jennaan nama ta'e. Akkuma san Yesuus Kiristoosiin illee Maariyaam irraa nama ta'i jedhee ta'iidhaan uume. Kun ammoo dandeettii Rabbi irratti kan nama qajeelchudha. Siigalee kanaaf kun waan addaatii miti. Kun ammoo fakkaattiin kanaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 irratti dubbatamee jira. Addaam inni tokko cubbuu fide inni tokko immoo cubbuu balleessuu dhufee jira. Akkana jechuun Addaam jarri lamaanuu Addaam jedhamanii dubbatan. Fakkaattii uumamni isaanii tokko jechuudha. Kanaaf Rabbiin Quraana keessatti wanni nuu himee Yesuus Kiristoos fakkaattii Addaam akka ta'e Rabbiin nuu himee jechuudha. Fakkaattii Addaam yeroo siin jedhu isallee ta'iidhaan uume kanallee Rabbiin ta'iidhaan uume. Akkasi. Thank you. Gaafii ustaazni duratti gaafatan keessaa tokko naa deebisteerta galatoomi. Innis maalidha yoo jette wanti wal nu mormisiisu tokko isaan jiru. Kuni gaafii ifaati, gaafii normaal ta'e. Gaafii naa deebiste maalidha? Karama kanaan faamiliin kan dhageeffachuu qabu kan hubachuu qabu duratti yeroo gaafatanii nama abbaa qabu, nama ilma qabu, nama abbaa qabu, nama haadha qabu, nama akka kiyya nyaatee dhugee jedhee dubbate ustaaz deephee yeroo wayillee maal jedhe ufuyyuun oolchine maal oolchuu danda'a kabismaaree rukutame minaamin jedhe. Iddoo kana keessatti illee quraanni keessan waan jedhu qaba. Ani maal jechuu barbaadeeti tokko abbaa hin qabu rabbitu ta'ii ufiitiin akkuma Addaamiin biyyeerraa qamashee isa uume garaa durba Maariyaam duudaa keessatti isallee uume jetteerta. Thank you galatoomi wal nu dhabsiisuu deebiin ustaazaa karama kanaan deebi'eera. Inni ta'ii rabbiitiin nama uumame ta'uu isaa walii nu galche miti. Haadhan qabaa abbaa hin qabu ta'ii rabbiitiin nama uumamedha. Kalaas warri faamiliin ni jala jiranii otoo kan biraatti hin darbiin. Ustaazni abbaa qaba jechuun isaanii akka macaafaatti. Akka quraanaatti miti, akka islaamummaatti miti. Akka macaafaatti abbaa qabaadha. Kun ammoo Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23, Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 46 irratti abbaa isaa jedhameera. Isa sani kan isaan dubbatan. Waa'ee of oolchuu hin danda'u immoo macaafa keessa jira. Efaa meeti qoy dhaga'ime efaa. Ragaa na gaafattaa rakkoo hin qabu. Ragaadhaan waliin haasofna. Waa'ee of oolchuu dadhabuu ammoo macaafatu jedha. Macaafa keessatti gaafa Yesuus baay'ee dhiphatee kadhatee Waaqayyoon yaa Waaqayyo xoofoo dhiphinaa kanarra dabarsii jedhee Waaqayyoon kadhate. Warri Fariisotaa afaan ammoo innoo nama hedduu oolcheera of garuu oolchuu dadhabanii jedhanii. Kanaaf of oolchuu du'arraa of oolchuu dadhabee mismaarra rukutamee kan isaan jiran akka macaafaatti dubbatan. Akka quraanaatti Rabbiin quraana keessatti inni mutawaffiika wa raafi'uka ilayya wa mutahhiruka jedheen. Ani raffiseen nagaan ol si fuudha jedheen. Rabbiin waadaa galee. Akkuma san nagaan otoo hin du'in otoo waan tokko hin ta'in Rabbiin raffisee nagaadhaan ol isa fudhate. Akka quraanaatti akkasi. Garuu ustaazni kan isaan dubbatan akka macaafaatti. Isa kana addaan qabi jechuu barbaade. Anamma abdii beektaa wal hubachuun baay'ee mabayeessa. Akkanatti wal hubataa yoo walitti haasofne bataam xurudha. Namatti tola dhugaa rabbi. Ani amma macaafa qulqulluu amma ta'e nan beeka. Guddaa hin beeku amma xinnoo wayiin beeka. Amma xinnoo beeku san irratti wanta isiif ibsuu hin danda'a amma akka hubachuu dandeessutti. Macaafni qulqulluun maal jedha si fakkaate? Kaayyoo inni ergameef biyya lafaa kanarratti jechuudha. Wanni uf oolchuu dhabeef jechuudha. Kaayyoo isaatiitu akka raawwatamuuf biyya lafaa kanarratti kan ergameef inni fannifamee fannoon isaa dhiigni isaa dhangala'ee biyya lafaa kanaaf ilmaan namootaatiif araara akka ta'uuf biyya lafaa kanarratti ergame. Bartoota isaa keessaa isaan yeroo san waliin jiran keessaa warra isaan qabanitti harkaa kaasee jennaan dha'uuf itti kaasee jennaan maal jedha macaafa qulqulluuti jedha kun ragaa macaafa qulqulluuti.
harkatti kaasanii jennaan quraana keessa illee jiraachuu danda'a. Badaa quraana hin beeku ani waan hin beekne sitti himu harkatti kaasanii nan maal jedhe isaan beekaniitii miti akeekni haa raawwatu dhiisaa jedheen warra bartoota isaa keessa jechuudha warra isaan yeroo inni qabame isa faana jiran san keessa dhiisaa jedhe maaliifi akeekni haa raawwatamuufi akeekni inni biyya lafaa kanarratti ergameef haa raawwatamuufi malee ufoolchuu dadhabeetii miti. Nama awwaalamee nu dhagaa diigee ka'e jenna. Macaafa qulqulluura dhaabbadhee sitti hima malee ani quraana keessa dhaabbadhee waan hin beeku hin qabu warri quraana beeku hoo jiraate na gargaaruu hin danda'a. Yeroo san qabanii fannisanii awwaalanii dhagaa diigee ka'e tokko. Kan biraa ani amma jalqabarraa akka wal hubannutti kan deemnu gaafa addaamii gaafa addaamii dhagaa diigee ka'e moo maleekaat irraa Gabriel ergama waaqayyooti irraa diige. Ergama waaqayyoo kan jedhu hin beeku ani waan beeku sitti maara. Awwaalamee awwaala diigee ka'e isa kanaan deega jedhe. Mee na dhageeffadhu xinnoo ishii sittin hima. No. Waan ragaa hin qabne sin dhaggeeffadhu. Atis waan ragaa hin qabne hin dhaggeeffatin. Yesuus awwaala diige moo awwaala ergama waaqayyooti irraa diige? Awwaala diigee ka'ee qofaan beekaniini. Ergamaa waaqayyo. Eessaa dubbiste awwaala diige kan jedhu? Macaafa qulqulluu keessa jira biroo. Eessa? Si barbaada. Barbaade. Amma inni barbaadutti waan tokko si taasisu abdiyye. Natti naasa'ini wali makuun hin taatu maaliif jennaan isa tokko wajjin xumurree kaanee itti deebina. Addeebii eebbaa anatti si garsiisa akka ergaman irraa diigi. Anatti si garsiisa kottu. Eebbaa as deebi. Hin fiddu. Hin diigeessa ofii diigee ka'e kan jettu fiduu hin dandeessu. Ani san jedhee si garsiisee bira kunna. Fiduu hin dandeessu yellaa'u. Ergamaat irraa diige malee inni awwaala namni du'e akkamitti awwaala diiguu danda'a? Otoo kan awwaala diigu ta'e silumayyuu waan du'uuf hin qabu. Silumayyuu hin du'u kan awwaala diiguu danda'u soo ta'e. Maal godhuu du'a? Kottu si garsiisa. Natti agarsiisi. Macaafa qulqulluu iddoo sana yoo qabaatte natti agarsiisa. Okay, Maatiyus boqonnaa 28 lakkoofsa 1 Sanbanni erga darbee jalqaba torbaaniitti barii gaafa sanbataa Mariyaam sanbata guddaa Mariyaam isheen Magdalaa fi Mariyaam isheen kan awwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo ergamaan gooftaa waaqa irraa bu'ee dhufee dhagicha balbala awwaalichaa irraa garagalche. Waan irra taa'eef socho'ii lafaa guddaan hin ta'e jedha. Ergamaa waaqa irraa gadi bu'eetiin dhagaa sana garagalche malee Yesuus garagalche. Galatoom ishee amasagginaalloo. Kanaafuu ergamaadha. Akkasumatti hin qaban rakkoo hin qabu. Kaayyoo isaati jechuudha awwaalamuu fi fannifamuun illee kaayyoon biyya lafaa. No. Kaayyoo Yesuus miti. Jalqabarraa si hubachiisa meena dhageeffatu. No. Jalqabarratti deebi'u. Kaayyoo Yesuus awwaala jalaa ba'uu du'a jalaa ba'uudha. Kaayyoo Yesuus. Sababbiin isaa ragaa sii kenna. Sanillee ragaa sii kenna. Nan dhageeffattu mee? No. Waan ragaa hin qabne irratti. No. Ani waan ragaa hin qabne irratti hin dhaggeeffadhu. Ragaa qofa irratti haasawu. Yesuusi kottu si garsiisa. Si garsiisa. Mee jalqabarraa haasofna. Addaamiin irraa as kaanee waan inni biyya lafaa kanarratti ergameef haasofna mee. Waa tokko waan addaamiin wal qabatu hin qabu. Kottu waliin ilaalla. Yesuus Kiristoos Maatiyus boqonnaa 26 lakkoofsa 39 irratti xinnoo sirraa hiiqee adda isaatiin gombifame yaa abbaa koo hin danda'ama yoo ta'e xoofoo dhiphinaa kana ana irra haa darbu garuu akka jaalala kee miti akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u malee anarra dabarseedhee kadhachaa ture. Otoo kaayyoo inni biyya lafaa dhufeef ajjeefamuu sana ta'e otoo kaayyoo inni biyya lafaa dhufeef ajjeefamuu ta'e silaa waa tokkoyyuu waan boo'ee kadhatuuf hin qabu. Kanaafuu baada nusaa. Achitti maal jedhe? Akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'uu jedhe. Xoofoo dhiphinaa kana maal godhi jedhee? Narra dabarsii
akka jaalala koomitii ila nara dabarsi akka jaalala koomitii nara geeffadhu ka akka jaalala koomitii akka jaalala kee haa ta'u Jaalalli maal Yesuus maal ture? jechuudha Jaalalli Yesuus maal ture? akka jaalala koomitii yerebe argite Koi akka jaalala fedhiin isaanii isaa ture. Koi jaalalli Yesuus fedhiin isaa fedhiin Yesuus maal ture? akka foonitti yoo laallame fooniin yoo laalle xoofoon dhiphinnaa sun irra haa darbuudha. Xoofoon dhiphinaa sun maali? Xoofoon dhiphinnaa amma isa inni qalamee awwaalamee maal fannifamee maal ta'e sani miti? Awwaalamuun